Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Okay, viidiyoo guyyaa sadii dura dalagee ture dhiifama waan si jalaa turee fi yaa dalagaan bizii ta'e. Gaafii lama sadii walitti qabee isinii deebisa. Koomentii hundaa baasee hin dubbadhu waan ta'eef walitti qabee isinii deebisa. Viidiyoo kana hanga dhumaa laaluu yaalii godha. Namni ati amma bira jirtu nama gaariidha. Namni duraan bira dalaydu kaampaaniis haa ta'u nama dhuunfatis haa ta'u taamimis godhee jira. Kanaafuu filannoon ati tokko qabdu maal akka ta'e beektaa? Kisaaraa isaanii ni kafalaa jetteeni araba kan amansiiftee arabni kun si haasofsiisu. Arabaaf arabni garaa olii laafti xiqqoollee taatu nurra isaanii mooyyaa waan ta'eef mallaqa kisaaraa isaanii kafala jedhiitiniin kanatti itti himee mallaqa tadaraaddare. Yoo nama gaarii ta'an mallaqa hagana haa kafaltu jedhanii mallaqa saniinuu hobbaafatuu dandeetta. Yoo nama badaa ta'an immoo mallaqa saniiyyuu hin barbaadanii si maasaqaayyoo barbaadan siqaa'ee keetiin gammaduu fedhan. Sa'aatii barbaadde poolisiin qabee gara biyyaa haa galchu waan jedhaniif homaa godhuu hin dandeettu namoota